Egaa haaluma salphaa ta'een akka difoo daabbootitti maxxansa irratti walitti fidanii jechuudha. Daabboon amma qabu hedduu akka dansaadha. Garuu ibidda lashiti irratti ta'uu qaba. Osoo danda'ame immoo wanta jarratti osoo ta'e filatamaadha. Maashaallah tabaarakallaa. Ani ammaaf keessatti hojjedha garuu maxxansa kana ol jettanii akka daabbootti dalagachuu dandeettanii. Maashaallah tabaarakallaa hedduu akka namatti tola. Maashaallah isin jecha. Egaa daabboo shiroo namoonni nyaachuu jaalatan ni wajjin koottaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessan yaala manni isaa namni keessan dalagaa fi ammal fakkaatan jecha na bira bareeda wallah alhamdulillah. Isin duras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuuf seensarra kaa'amtan san dalaguuf wanta nu barbaachisu kun asitti qopheeffadheeti jira. Haaluma salphaa ta'een ani fakkeenyaaf waan xiqqoo dalage malee akka difoo daabbootti illee haala kanaan dalagachuu dandeenya. Hundumaafuu turtii bareeda na waliin qabaadha. Viidiyoo kana ammumarraa daqiiqa matanarraa laayikii tuqaa isiniin jecha kallattiin gara hojiitti deemna. Akkuma argitan zayitii, aannan, sukkaara, irshoo yookaan paawudarillee qaba. Kun isinitti mul'ataa jira miti. Killee firee lama qaba. Killeen jiraatullee baatu dirqama miti. Wanni nama si qopheessu kun dirqama miti. Angaruu waan mana jiruuf itti fayyadama jechuudha. Tokko isaatiin gisee itti godhu isinitti hima. Haga dhumuu viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jecha kallattii mana akkuma argitan aannan sinii shaayii burcuqoo shaayii takka hanqaaquu kan killee firee lama. Killee wadittee jirti haa ta'uuti itti aansuun harcoonni duqeetii dhiifama wanni inni jala ariifatee daqiiqa gabaabsa jedhee wanni itti godhe qimamii daabboo akkuma bitan sanitti godhee jira. Asitti immoo irshoo qaba. Irshoo itti godheetiin jira. Itti aansuun cinaa soogiddatu jira. Soogiddi kun akka ittiin yelaan guddate dhiqishuumsi itti godha jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan goonee hedduu takka mi'aawa. Daabboo hedduu takka soofti ta'e yookaan lallaafaa ta'e hojjechuu dandeettanii zayitii haga tokkotti godha. Yoo hanqaaquun feene hanqaaquu ofirraa dhiisuu dandeettan jechuudha. Hanqaaquu qabaate xiqqoo amala sirriitti akka laafuuf sukkaara xiqqoo itti godhee jira. Baay'ee miti akkuma argaa jirtan kana. Itti aansuun paawudarii itti godha. Kanneen keessaa egaa wannuma qabdaniin dalagachuu dandeettan dirqama miti waan namni itti godhe kuni yoo mana jiraate garuu haala kanaan goone daabboo hedduu akka namatti tolu difoo daabboon garaagarummaa hin qabu akka dhama qabutti furdistanii dalagachuu dandeettan jechuudha. Egaa kanas sinsaa hordoftoota kiyya hundi keessanuu chaanala kanaaf haaraa warri taatan koottaa sabskiraayib gochuudhaan maatii taasisan jecha warri jalqaba marraa maatii kiyya taatan ulfaadhaa galatooma. Ammallee laayikii fi sheeriin keessan itti haafufu akkasumas yaadaan mura dhageessanillee bakka saanduqa koominitiitti barreessa. Maaliif ree namni tokko gaafa waa dalagu ana dalagurraa nama badhe ilaalutu wanta badus wanta tolus wanta fooyya'uu qabus kan argu jechuudha. Egaa kan ammoo anaa miti yuutuubii matu eeyyamee bakka san akka namni yaaduu fi achi jalatti ibsatu kaa'e jechuudha. Kanaafuu achitti yaada muraada keessan barreessaa isiniin jecha. Egaa kanatti sirriitti waliin dhaadheen booda bishaan xiqqoo irra buusa. Egas booda bishaan irra buusee sirriitti waliin dhaadheen booda harcee ganaa ga'uutu akka itti godha jechuudha. Harceen kuni kaaguma anfii kiyyaa xiqqooma barbaade saanii shoorbaa takka saanii zirgirrattoon baay'ee fakkaachuu danda'a. Haa ta'uuti saanii shoorbaa takka jechuudha. Saanii golboo takka qopheeffadhee akkaatamaa wanni keessaniitiin yoo baay'ee barbaadanillee akkasuma yoo xiqqollee barbaadan xiqqishullee godhachuu dandeettanii haphistanillee godhachuu dandeettanii hedduu takka namatti tola. Kanaaf haala kanaan gootanii yeroo takka itti fayyadamuu dandeettanii baay'ee ni jaallattan jedheetii yaada. Egaa hordoftoota kiyyaa ani ammaan tana haala kanaan eeguliin gaadhee oli dhooftuun tuni humna hin qabdu waan akkanaatiin hin taatu. Kanaafuu hagan eegisiin dho'een booda harkaan itti seenitiin miciqee akkanaa ta'utti sirriittillee ilaalessuu osoo hin taane jiddu galeessa godhee miciqaa. Akkuma argaartan kan harceen xiqqoon hanqannan itti dabale sanii booda harcee keen itti dabalee akkanatti eegamee cinneen booda itti qadamee achi kenna jechuudha. Egas booda ka waan isaan nyaanni jedhamu ijoolleen yeroo gubaa jira. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argitan sanitti lixii bukeessitiin jira. Haqeenni kun garagalummootu waan ittiin nyaannu kan dalagnu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya maali roobaa jira argitaa turtanii miti. Kanaaf rooba kanaaf qorra kanaaf qonna ta'u asitti lixii bukeessiti jira. Itti aansuun immoo waan isaan nyaannu dalagna jechuudha. Ammallee turtiin keessan anuma wajjinaa ta'u viidiyoo kiyya immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Walumaan gara dalagaatti aanutti deemna. Hin dagatinaan sinjaa obboleeyyan kiyyaa wajjumaan gara dalagaatti deemna. Hundi keessanuu laayikii sheerii sabskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanala haaraa sanillee sabskiraayib godha. Afaan maal taatan sabskiraayib godha. Uummata qarshii uummata jaalalaa warra sabskiraayib gootan ulfaadhaa galatoomaa isin jecha amma kallattiimaan gara
hojiitti aanutti deemna. Namoonni hixaana babbareedaa barbaadan na biratti ni argattanii. Inni keessaniyyuu maatii keessaniif buna, sukkaara, hixaana akkasumas asbeezaa garaagaraa ordarii godhachuu dandeettan jechuudha. Yoo isinitti tole. Egaa akkasiis hordoftoota kiyya kallattimaan gara waan qabadhee dhufeetti yookaan waan dalagnutti deemnee ammallee turtii bareedaa waliin dabarsitan inshaallah. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyya haga kun inni bukaa waan biraatiin hojjenna. Warri amma ilaalaa jirtan garuu subscribe warri hin goone mallattoo barreeffama subscribe viidiyoo gizee ilaaltan barreeffama afuutti subscribe jetteetiin hin jirtu san gadi tuqaatiniin erga tuqammoo deemtanii ammallee tuqxanii oolirra ka jedhu kaa'attan jechuudha. Oolirra ka jedhu keessan gizee mara viidiyoon keessan bira gaha. Amma haasawwan dheeressu kallattii mangara dalagatti deema. Egaa hordoftoota kiyyaa egaa haala saniini lixii bukeessinee geessiniin booda kallattimaan waan daabboo saniin nyaannu dalagna jechuudha. Ammallee waliin turaa isiniin jecha kallattimaan shunkurtii quncisaa jira. Shunkurtii qullubbii timaatima hunda sirriitti qopheeffataa jiru kana viidiyoo hundi isaatti mul'ataa jiru natti fakkaata cinaan mul'ata. Kanaaf akkuma argitan shunkurtii quncisee bishaan qulqulluu keessa kaa'aa jira. Akkasumas qullubbiillee ni quncisaa akkasumas timaatimallee firee tokko. Egaa timaatimni firii tokko qofa fayyadama. Timaatimni kiiloon tokko qarshii 100 galee jira guyyaa har'aa kana naannawa kenna. Haa ta'uutii akkuma argitan kanaan baay'isu jechuu barbaadeeti. Shunkurtiillee firii 4 xixiqqaadha. Qullubbii firii 4 qullubbii shiroo hojjechuudha deema. Dirqama qullubbiin jechuudha. Nufii kiyya qullubbii malee hojjechuu hin danda'u ittoo yookaan waxii kamuu haa ta'u qullubbii yoon qabaatiin akka barata kennaati. Eegasii maktafaa kanarratti akkuma argaa jirtan kana dhiqee jira garuu bishaan irraa xurii fakkaata maktafaawwan adii ta'eef jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maktafaa muka jaaladha. Kana mee amma haarawaa jechuudha. Haa ta'uutii namoonni meeshaalee garaagaraa barbaadan meeshaa babbareedina biratti ni argattanii karaa waasaappiitiin heloo jedha. Lakkoofsa kiyya asirrallee isiniif kaa'aa garuu meeshaa yuutuuba kaan irratti gadi isinii dhiisa jechuudha. Liinkii isaa gizee baay'ee viidiyoo jala isinii kaa'aa. Warri sabskraayibii gootan galatooma ulfaadha. Kaawwan keessan immoo sabskraayib godha. Zamuu onlaayin shooppingii jedha achirratti wanta namni ordarii godhatee meeshaarraa kaasee gama jilisaa, firaashaa, buna, sukkaara wannuma namni ordarii godhatee hunda namoonni diriyaa babbareeda barbaadanillee diriyaa shiitallee ofirraa ni qaba. Diriyaa noormaalillee barbaadan isiniif ichisiisa. Darbannoo hawwata keessaniif shurraabii haadhaaf abbaa keessaniif illee abbaa keessaniif shaalee barbaadan uffata dhiirallee barbaadan karaa keessaatiin heloo jedha. Egaa gatii asirratti isinii himuu osoo hin taane wanni isin ajajattantu murteessaadha. Fakkeenyaaf amma uffata dhiiraa tokko naan jette ka gatiin isaa ol ka'u jira, ka jiddu galeessaatu jira, karaa kasaatu jira jechuudha. Kanaafuu gaafa bitamee nama fakkeenyaaf namni tokkoon ajajate erga inni ajajate viidiyoo isaa sanirratti dubbachuu danda'a jechuudha. Meeshaa bite sanirratti hundaa'ee malee dhaabbataa miti. Meeshaaleen akkasuma tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa qaba. Gatiilleen akkasitti garaagarummaa qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya akkana shunkurtii ciradhee timaatima beekaa akkanatti ciree akkana barbaade. Egasii qullubbiillee haala kana faqee qophii taasisee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya bakka kana amma kiriin goona yookaan ni qulqulleessina. Kunoo haala kanaan qulqulleessinee kallattimaan immoo karaa itti aanutti deemna. Jidduudhaan bishaan ho'ifachuun barbaada. Kan shirootti kallasu jechuudha. Bismillah. Mamoqaan tunis haarawaa. Meen ilaala bareedummaa jechuun gaarii miti ka jedhu gizee bitu gaarii jalabbite. Wandumaafuu kun lokkoseeti jira. Bishaan keenya asitti danfifannee eegas booda akka nu ariifatu jechuudha. Kun amma danfutti jira bishaan bakka qaawwaa tana jechuudha. Boolariin kunniin hunduu bakka kanaan qaawwee qaba. Hundaa laaleetiin ishigiman ka dhufu akkana dhufe bakka qaawwacha bakka qabannaa sangara keessatti nagartanii bishaan achiin ga'uu hin qabnu jechuudha. Gizee itti danfisnu oomishuma isaattu akkasii. Haa ta'uutii bishaan keenya dafee jira. Kanaafuu irraa fudhannee gara cinaachisuudhaan kallattimaan waxii yookaan shiroo ta'een hojjanna. Jidduun immoo lixii ilaalaa. Wanni reef isiniin jedha san sirriitti akka isinii galu namni isinii bitee yoo jiraattan yookaan kaganaa bitattanillee yoo jiraattan kuni maaliin hin jeen qaawwi isaa kun akka namatti dhufe kun waan illee akkanuma bitadhee oomishuma isaati garuu bishaan gisee itti danfistan bakka qaawwa saniin hin gahinaan isiniin jaa itti aansuun istoofii lokkosa jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan kanatti egaa haga lixiin bukaa'u nuti asitti shiroo ituu teenya hojjanna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hedduu qorraa ni rooba ganama ni rooba batirii adaamaa jechuudha. Naannawa keenya gisee tokko gandatti garaagarummaa qaba adaamuma ta'ee jechuudha. Bakka waa takka bishaan xabiin goona jira bakka immoo roobni akka wayiitti roobu jira.
Kanaafuu naannawa kennanii roobaa qorra kanarra ta'u shiroo bareedu wayii shiroo lixxinnitti jettee hojjanna. Namoonni shiroo barbaree barbaadanillee karaa keessaatiin heloo jedhaa siimboo bira yoo dhuftan wanni isin dhabdan hin jiru. Kanaaf haala bareedaa ta'een isinii kan qopheessu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma argitan kana distii irra kaa'ee ture. Distiin shiroo baay'ee nameesti. Asirratti garuu namatti tolu irraa looti jechuudha. Onni irratti istoof irratti ibidatti maashaallaadha. Zayitii itti godheeti jira. Distiin egaa ho'iteen booda. Egaa zayitiitti godhe yookaan ooyiliitti godhee jira. Kallattiimaan amma egaa zayitiin keenya danfeen booda qullubbii adii itti godha jechuudha. Ani akkasitti hedduu natti tola. Fooliin qullubbii adii sun zayitiin xixiqqoo citamee fooliin biqiltuu irratti hojjechuun jaaladha. Yoo barbaadan illee qullubbii bakka lama qoodanii gara dhumaa kan dandeessu. Amma qullubbii adii itti godhaa jiru biraanii ta'e fooliin dhayaa. Akkuma ajaa'ibsiifame kana hojii jira kunuunsa. Aku kita akan jadi saudara ini egaa kanatti hagan bilchaatu eenyeen booda barbaree kennitti godhanna jechuudha. Yoo inni kun bilchaateetiin hin jedhe kun bilchaateetti jira. Kanaaf barbareetti godha. Bismillah barbaree tana kaleessa daasise maashaallah bareeda halluun isillee akkanatti toltee jirti. Hin gubduu ka jedhamu kunoo dalagee ilaaluudha deema. Egaa akkana isin jaa hordoftoota kiyya gisee tokko barbareen beektanii gaarii majattanii bittanii kan nama gubuufaa jira. Sababbiin isaa immifamuu dhabuu fi qimamiin itti hir'atuu qofa osoo hin taane barbaree akkaatame biyyootaatiin garaagarummaa qabdi. Gisee wayii barbareen na mudattee hedduu takka yaadadhaa gammallee gisee takka qofa na mudate wanni akkasii sun jechuudha. Suni maalinni gisee kunoo gabaa irraa binnu kana namni hundi tokko miti beektanii. Kanaafuu akkaatama biyyaatiin garaagara jechuudha. Kan nama gubu jira. Akkasii egaa bishaan keenya xapxap irra godhaa suuguu keenya egaa bilchaateen booda walitti kan deebinu ta'a. Horoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Hordoftoota kiyya egaa warri jalqabarraan hordoftan warri akkan jabaadhee hanga as ga'u na jajjabeessanii hamileen itti taatan rabbii gaditti galatooma ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja isin jecha ammallee itti haafuuf isin jaa kunoo maashaallah suugoon keenya bilchaatee jira. Kanaaf eeganni bilchaatee jedhee qophii ta'een booda bishaan danfaa qabna waan ta'eef isitti kan lafannaa jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa isin booda shiroo geessinee daabboo san kan hojjennu ta'a. Ammallee turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u gurta akkayyuu hin deemina. Barbaree tana dhandhamtaniitiin hin deemtan jechuudha. Gubdiif hin gubne isaa namoonni shiroo barbaree naan jettanillee egasii gara kiyya dhuftanii inni isiniin jedha obboleeyyan kiyya barbareen waddaddee jirti gisee amma. Namni barbaree ordarii godhatuuf dhufee 600-700 fakkaatu jira gisee amma jechuudha. Barbareen kumaafuu eegaltee jirti. Haga 500 jira barbareen bareenni kumallee jira 200 jira. Garuu barbareen amma bitee daase kuni 450 akkas jechuudha. Barbareen biyyootaan garaagarummaa qaba. Kan guuramee fi kan guuramne kan jedhu jira. Akkaataa hundi sadarkaa qabu hundi sadarkaa qaba jechuudha. Gisee bittanii maashaallah kunoo bishaan keenya itti naqannee jirra. Danfaa waan ta'eef amma ol danfaa sanii booda shiroo ta'een itti nasannasnaa jechuudha. Hordoftoota kiyya an shiroonni san hin jaaladhu shiroo mixxinii san hin jaaladhu uumaa kiyya irratti hin fedhullee shiroollee adduma adii daasisaa barbareellee of danda'ee daase jechuudha. Namoonni tokko mixxinii jaalata shiroo an garuu adii kana jaaladha. Adiima kana daasisaa jechuudha. Qimamii isa ilaallatutti godhee malee mixxinii fedhu gisee baay'een daasisuun fi yaada mixxinii akkana isin jaa kunoo akkuma argitan kana suuta jennee haganni barcee keessa fixatuuliin gennaa suutaan yoo tokko yoo shiroon isin jalaa gaa golumaa akka ta'e beektu sababii isaa yoo sirriitti gisee akaayaan san ibiddi keessa yoo hin bu'in isin jedhu yoo sirriitti hin akaamin jechuudha. Gara dheedhittoo irraa haramu ta'e gisee godhannaa marakkisaa warroon akkasitti isin mudatee isin rakkise maal gootanii bishaaniin baxabbaxanii bishaan qorraan shiroo addatti baxabbaxaniiti eegasiin booda kallastanii danfuu kanatti gannaxanii daftanii waliin dhooftan jechuudha. Haala saniin dalagadha namoonni rakkattan nama mudata waan ta'eef gisee tokko suni yoo midhaan dheedhatee irraa haramuu yookaan immoo dhooftuudhaan itti irbaa gisee irbitan dhooftuudhaan dhayaa
garuu sanirra bishaaniin baxaxanii bishaan danfaa isaa kanatti yoo naqxan bareedaadha. Isininjaa harka irratti na fixxiramte akkan isinjaa hordofsitti kiyya gizee tokko tokko akkas waan nama mudatuuf gizee akoofnu yoo kolbatti nakaayee yoo dhiqqoo gara dheedhiitti irraa harame gizee goonu gwagguluudhaan nu rakkisa jechuudha yookaan kurfamuu maal jedhame akkas baasa. Ammaan tana geeffanne waan ta'eef jidduudhaan ka harkaan xaxaraguu qabna bakka irratti hojjennu kana. Egaa ammaan tana shiroon keenya gara xumuraa gahuuf deema. Ammaan tana maalitti goonaa mi'eessituu fi ashaaboo qofa itti godhuudha deemna. Yoo qabaanne dhadhallee itti goonaa yookaan ni nafa akkana. Egas booda gara daabboo tolchuutti deemne jechuudha hordoftoota kiyya. Maashaallah tabaarakallaa kun akkuma argaa jirtan kana shiroon keenya gaheetii jira. Ammaan tana ashaaboo yookaan soogidditti godha. Haayilii isa jala qannatee jira garuu hedduu danfaa ammas nama faca'a. Kun 15 irra jiru kaa'ee yoo isinitti mul'ate haayiliin isaa 35 guddaan ani 15 irra godhe walakkaa gadi jechuudha. Garuu akkasumatti haayilii qaba. Amma ashaboo itti godheetii jira. Ammaan tana kun ashaboo keenya waliin geenne eegas booda mi'eessituutti goona. Garmalee barbaree itti baa'atillee hin barbaanne shiroo jiddu galeetti barbaade akkasumallee immoo zayitilee itti baay'isuu hin feene. Kanaaf maashaallah bareeda akkuma fedhe ta'e. Ammaan tana immoo mi'eessituu keenya gatakka itti godhanna hordoftoota kiyyaa kunoo akkuma argaa jirtan kana horoonni viidiyoo kiyya laayik sheer godhaa jirtan horoonni chaanaala kiyya sabskiraayib godhaa jirtan hiriyoota keessan irratti ammallee sheer gochuu hin dagatinaa. Chaanaalli kun chaanaala keessanii egaa hundi keessanuu warri sabskiraayibiin godhin sabskiraayib godhaa sinjaa obboleeyyan kiyya kunoo akkuma argaa jirtan kana amma irraa gaditti xaxaranneetiin fetaafeena waan ollaatti beekamu facaa jechuudha distii. Haa ta'uti ammaan tana jibbinaan immoo barbaree tilisiitti agarsiisa. Kaleessa daasisee karaa meeqaa kan deeme jechuudha. Hatta mana baawurallee ni filadha wallahi laazim manni baawura safar deemee jira garuu ni sharakkata barbaree jechuudha. Gizee iddootti daasee bakka natti hin tolu ganda 11 deeme daamaa keessa achi daasisuuf galgala sanii immoo jechuudha. Maashaallah haala bareedaa ta'e naadaa fi kana fakkaata ka keessaa kun jalqaba naqeedha. Kunoo shiroon teenya haala bareedaa taateen kunoo wacaa jirti. Ammaan tana kaa irraa fuudhuun duratti miidhaqoo walitti gadi afaan isiitti irraa xaxaranii saniin boditti qadaadnee isiin haatas gabbuuftuu araa galfattuu irraa fuudhuudhaan nuti immoo daabboo tolchina jechuudha hordoftoota kiyyaa shaashaan baazadha. Egaa wanni balleesse wanni isinitti hin tolle yoo jiraate yaada keessan barreessan ammallee kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Laayikii immoo tuqaa namni viidiyoon isin bira gahee ilaaltan ittiin kafaltan yaa obboleeyyan kiyya. Laayikii tuqaame laayikii yoo isin tuqxanii viidiyoon kiyya nama hedduu bira naa gaha jechuudha. Ani ammallee irra deebi'ee isinitti himaa akkasumallee kabajaan isin gaafadha isinis kadhaa. Namni viidiyoo kiyya ilaaltanii laayikii tuqaa. Yoo laayikii tuquu baattan viidiyoon ilaallamu osoo isin laayikii gootanii jechuudha. Viidiyoon kiyya ni facaa nama hedduu bira gayaa. YouTube irratti immoo bu'aa kan qabaatu yoo ilaallame jechuudha. Laayikii haga fedhe laayikii qofaaf osoo hin taane sababbiin isin laayikii gootanii viidiyoon kiyya nama hedduu bira gahaa jechuudha. YouTube irra facaa yeroo sana namni baay'ee yoo ilaale anaafis bu'aa yoo san qabaata jechuudha. Obboleeyyan kiyya kanaaf ittiin kafaltanii laayikii godha. Lixii bakka lamatti akkanatti addaan muradhee sirreeffataa jira. Maxbashaa irra kaayee jira hordoftoota kiyya. Garuu gizee kana goonu ibidda lashii ta'uu qaba. Tariitii anaayyuu ammanaaf ta'anaaf hin ta'uu hin beeku. Maxbashaa irratti godhuu duruu ni godha garuu hadda istoof irratti godhuu deema. Ibidda irratti ibidda lashii irratti ibidda barbada irratti yoo gootan waan kana daabboorraan garaagarummaa hin qabu. Ani guyyaa maxbashaa kan itti ol guutee hojjedhee jira jechuudha. Akkuma difoo daabbootitti garuu ibidda salphaati irratti jechuudha. Ibidda barbadaa ta'e kan lashiitti irratti gootanii itti ol guutteetuma akkuma daabboo yoo inni maxaxxi jedheetiin hin fixate itti gaggara galchita jechuudha. Maashaallah daabboo mana sa'a gizee biraa sunitti agarsiisa yoo barbaaddanu. Ammaaf immoo kunoo kan ammaan tana bakka lama godhee qixxaa haphisanillee miti guddaa akka daabboo sanillee miti jiddu galeessa garuu gara fudda siqaa. Egaa kanatti itti godheen booda zayitii irra dibuutti jira akkuma argaa jirtan kana. Egaa zayitii irra dibdaniin booda aansaliitti itti godhe si yoo barbaadan absuuda gurraachallee itti godhatu dandeettan garuu ibidda lashii irratti ta'uu qaba jechuudha. Yoo ibidda lashii irratti hin taa'e hin bilchaatu hin xalafama malee jechuudha. Kanaaf amma istoofii hedduu irraa qannasee itti godhan irra immoo akkam godhee itti isinitti mul'atu na fakkaate. Ammaan tana kunoo itti garagalchinaa garuu istoofiin kun haayilii qaba ammallee midiimata agartanii 13 irra jira kunoo agartanii 35 irraa 13 irra godhee garuu ammallee gubuun oolu namni hundumaaf garagalchinee ilaalla. Gubee natti fakkaata kunoo akkuma shakki diqoosii keessa buuse garuu gubaa badaa miti yaada kaameraan ibsee malee. Maashaallah tabaarakallah haala kanaan gootanii qursii bunallee fayyadamuu dandeettanii ijoolleefillee fayyadamuu dandeettan sa'aatii maksasii yookaan tursiistuu irbaataa fi
laaqana jidduu jechuudha. Maashaallah laalamee akka jiru. Waaw maashaallah tabaarakallaa haala kanaan gootanii fayyadamuu dandeettan. Akka difuu daabbootitti illee isinii baaf furdistanii jechuudha. Ibidda irratti yoo istoofirra ta'ee haylii isaa baay'ee qannasuu qabdan. Istoofiin kun waan baay'ee haylii qabuu fi kunoo maashaallah haala kanaan nu ba'ee jira. Ka tokkoffaa jalaan diqqoo gubate malee gubatan jedhamu magaala ta'ee diqqoo keessa buufate. Egaa kan lammatallee haaluma kanaan goona boodarra muree isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota kiyyaa warri hagam malaalaa jirtan hundi keessanuu like, share, subscribe gochuun na jajjabeessan isiniin jaa. Namoonni waa ajajuu barbaaddanii dhiifama namoonni natti bilbiltanii WhatsApp irratti nu dubbisinaan jettan lakkoobsi keessan na didee irra deebi'aatiniin as jalatti lakkoobsa keessan addaan fageessanaaf kaayaa yoomuu akkas godhuu dadhabdan lakkoobsa kiyya seefii godhaa bilbila keessanitti seefii godhaatiniin eegas booda sarchii godha WhatsApp irratti jechuudha. Yoo sanillee isin dide irra deebi'anaa bilbila ijoollee 2-3 galgala na dawwalanii isaan 3 nuna dide jechuudha. Kanaaf deebisaanaa bilbilaa mi amma deebi'ee isin yaala. Sa'aatillee na halkan ture anillee iizii 2 itti deebi'ee hiriyyaa ijeerri baatii yaalina fakkaatan dide akkasiin jaa hordoftoota kiyya warri waa barbaadan goota dubbisa amma na dubbisa viidiyoo kana galaaltanii geessaniin booda meeshaa mootu meeshaa yuutuubii kan irratti gadhiisaa irratti osoo hin taane kanaaf achirratti hordofa akkamitti yuutuubii san arganna warri jettan liinkii kun hadhallee irra deebiidhaan as jala isinii kaayaa yuutuubiin daadabullee egaa liinkii jechuun koomenti tokkoffaatirra barreeffama samaayawii jiru jechuudha. Beetaniif osoo hin taane namni tokko hin hubatu. Kanaaf koomentii jalqabaa san dhaxxanii liinkii san gadhuxxanii eegas booda gara yuutuubii kaanii isin geessa jechuudha. Yuutuubii kaan keessa isin geessa viidiyoo gadhuxxanii isin geessu san laaltanii achumaan sabskraayibii gootanii koomentii barreessitanii baatan jechuudha. Kan lammatallee kunoo haala kanaan godhee itti garagalchee jira. Ammaan tana hordoftoota ol galabbatudha deema. Maashaallah tabaarakallaa akka bareeda ta'e uummata akka shakkii hin qabu. Ka jalqabaa diqqoo keessa bu'ee waaw laala. Waaw maashaallah tabaarakallaa gisee buna danfistan daqiiqaa muraasa keessatti haala kanaan gootanii qursii bunaa godhuu dandeettanii jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo maashaallah tabaarakallaa harceen ka duqqeetiitiin namoonni gaafii isinitti yoo jiraate harcee qamadillee ta'e akkasitti dalagachuu dandeettanii ibidda lashi irratti jechuudha. Egaa akkasinitti deema shakkii hin qabu eegeessiniin booda qulqulleessinee kunoo ka jalqabaa sun kana ta'ee jira. Kan lammataa immoo kunoo kana waaw maashaallah tabaarakallaa hedduu lallaafaadha. Hedduu namatti tola hedduullee mi'aawa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaaf hundi keessanuu haala kanaan gootanii yaaluu dandeettanii dhiyeessee isinitti agarsiisa. Kunoo kana fakkaataa isinijjaa murallee isinitti agarsiisa keessaa laafaa wayiiti. Maashaallah tabaarakallaa haaluma salphaa ta'e maxxasha irratti haala kanaan akkuma daabbootitti godhachuu dandeetta. Laala keessaa waan fakkaatu. Waaw maashaallah tabaarakallaa. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa warri chaanaala kana feetanii jaalattaniitu waan na daawwattan na hordoftan yaada na barreessitan meeshaa garagaraa narraa ordarii godhattan haamilee natti hortan obboleeyyan kiyya dhiiras shamaran isin jaaladha isin kabaja hundi keessan bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Kunoo keessa isallee muree isinitti agarsiisee jira sanuu oo'aa waan ta'eef maashaallah tabaarakallaa kunoo nyaataa ture dhiifama nin jaaladha gadaabbu'anii kunoo. Waaw maashaallah tabaarakallaa sanuu kan maxxasha irra go'an baay'ee akka jaaladha. Haala kanaan gootanii shiroo keenya achitti qeenyeerra shiroon diqqoo qabbanaa uyyuun oltu akka kan nuka gana goonu saniin booda haala kanaan gootanii dhandhamuu dandeettanii haa nyaannu isin jaa kan lammaffaa kanallee muree isinitti agarsiisaa kun garaa isaa keessa akka jiru waaw maashaallah ooqurri immoo hedduu takka nama hawwata. Hedduu takka mi'aawan isin jaa garoo namallee isinitti immoo namoonni akkanatti ilaaltanii godhuudha deemtan ibidda lashiitti irratti ta'uu qaba jechuudha. Lixiin keessanillee kolbatti bukaa'uu qaba. Ibidda lashii tokko irratti godhuu qabdanii isin ja'a. Kunoo maashaallah tabaarakallaa akkasiin ilaaltanii fi hunda isaatu kan addaan bittin godhee kan isinitti agarsiisu haa nyaannu isiniin jedha. Haa nyaannu. Egaa viidiyoon kee kanuma fakkaata hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti ulfaadhaa galatooma like share gochuu hin dagatina. Yeroo takka viidiyoo isin bohaarsullee asirra gad isinii dhiisaa kunoo shiroon keenyallee kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa. Namni shiroo daabboo nyaatu bara jaalattan kunoo isinii dhiyeessee jira. Kan ramadaan isinii jaa itti aansu hordoftoota kiyyaa kunoo xumurrisaa kana fakkaata jechuudha. Ammaan tana ragaa jennee buna keenya buufannee daabboo shiroon dhiqqoo osii eega nyaanneen booda nyaata na jibbisee dhugaa dubbachuuf samuuna kana maal akka ta'e hin beekwanii nyaata wanni jedhamu na jibbisee jira. Kanaaf ammaan tana buna kiyya qicadhee kunoo achitti xiqqoo nyaadheetii jira. Haala kanaan maashaallah tabaarakallaa guyyaa bareeda dabarsineeti jira jechuudha. Egaa viidiyoon kiyya gara xumuraa raawwateeti jira hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu ulfaadhaa mallee irra deebiidhaan galatooma haa nyaannu haa dhunnu isiniin jecha
Viidiyoon kee kaarraa kan ammoo goolabamee jira. Akkasumatti tolomita akka shakkii hin qabu. Yaada muraada keessan immoo naa barreessuu hin dagatina. Daabboon tolchanni kun kana fakkaata. Egaa daabboo kenna nyaanneen booda bunni ni dhugama jechuudha. Saniin booda du'aa inni godhama. Kallattiimaan gara hojii keenyaa jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya ulfaadhaa galatooma. Guyyaa keerii isiniif haa ta'u. Bakkuma jirtanitti fayyaa keessan turaa. Rabbi umurii isin haa dheeressu, fayyaa isin haa kennu, riskii isin haa bal'isu isin jecha viidiyoo kiyya xumureetii jira. Oolmaa keerii isiniif haa ta'u.